Akkam jirtu kabajamoota fi jaalatamtoota hordoftoota keenya bakkuma jirtanitti nageenyi keenya kan kabajaatiif kan jaalalaa isin haa ga'u isiniin jenne taansuudhaan oduu sa'aa kana qabannee dhiyaannee jirra. Hangadhuma sagantaa kanaatti hojii turan itti bohaaraan affeerraa kenna kallattimaan gara mata duree oduu amma qabadhetti yeroo darbu oduun jalqaba. Gosti gadamsa baddaa kan waaliyaa Ibex jedhamu kan Itoophiyaa qofa keessatti argamu sadarkaa baduu irra yookaan addunyaa kanaa dhabamuu irra gahe jechuudhaan qaamoleen garaagaraa yaada dhiyeessanii jiru. Mootummaan Itoophiyaa hoo kanarratti maal jedhe maal hojjetaa jira kan jedhus qabannee jirra isin biraan kenna. Oduun itti aanu magaalaan Finfinneetii fi magaalaan Dirree Dawaa naannoo Oromiyaa jalaa bahan odeeffannoon jedhus nu gahee jira. Akkasumas koreen giddugaleessa PPT fi aangaa'onni ol aanuun PP marii Adaamatti gaggeessaa turan irratti qaamni hirmaatee ture BBCdhaaf odeeffannoo kennee jira. BBC immoo odeeffannoo kana qabatee bahee jira. Odeeffannoo kana nulleen isiniif qabannee jirra isin biraan kenna. Oduun itti aanu loltoota PPT fi waraana bilisummaa Oromoo gidduutti zoonilee Oromiyaa garaagaraa keessatti gaggeeffamaa jiru akkuma itti fufetti jira. Waraanni bilisummaa Oromoo loltoota PP waliin bakkoota garaagaraatti lola gaggeesse jedhee jira. Lola bakkoota garaagaraatti loltoota PP waliin gaggeesse irrattis miidhaa guddaa kan qaamaa fi kan lubbuu loltoota PP irratti dhaqqabsiisuun meeshaalee waraanaa hedduus irraa hiikkatuun injifannoo irratti argadhe jedhee jira. Isin biraan kenna gama mootummaatti hoo maaltu jedhame kan jedhus qabannee jirra. Gama biraatiin waraanni bilisummaa Oromoo bakkoota to'atteetti marii hawaasa waliin gaggeessaa jiraachuu fi marii gaggeessaa jirus itti fufuu beeksisee jira. Marii gaggeessaa jiruu fi hubannoo qabsiisaa jiru wal qabate dargaggoonni hedduun gara qabsoo hidhannootti yaa'an jedhamee jira. Dabalata odeeffannoo kanallee isin biraan kenna. Guutuu oduu kanneeniitii fi kan biroo akka itti aanu kanatti isiniif qabannee jirra wajjin turuudhaan itti bohara. Oduun itti aanu Itoophiyaa qofa keessatti kan argamu sanyiin gadamsa waaliyaa Ibex jedhamu sadarkaa baduu irra gahe jedhamee jira. Bineensa bosonaa kan ta'e gadamsi waaliyaa Ibex jedhamu kun akkuma addunyaatittu Itoophiyaa qofa keessa jira. Rakkoo nageenya biyyattii keessatti deemaa jiru wal qabatee inni kunis nagaa dhabuudhaan yeroo ammaa kana sadarkaa baduu irra dhaqqabe jedhamee jira. Kanaanis wal qabatee waldaan idila addunyaa eegumsa naannoo dhiheenya kana sanyiin gadamsa waaliyaa Ibex jedhamu kun kan Itoophiyaa keessa qofatti argamu kun sadarkaa badiinsaa cimaa haalaan sodaachisaa ta'e keessatti tibba kana ramadee jira. Kan nama gaddisiisu garuu abbaan taayitaa eegumsa qabeenya bosonaatii fi bineensota bosonaa Itoophiyaa rakkoo bineensa bosonaa kanarratti dhaqqabe kana dursee itti dhaqqabuun bineensa kana baraaruu osoo danda'u erga waldaan idila addunyaa eegumsa naannoo ibsa kana baasee booda innis ibsa baasuudhaan waamicha taasisee jira. Abbaan taayitaa eegumsa qabeenya bosonaa fi bineensota bosonaa Itoophiyaa waamicha taasiseen waaliyaa Ibex sodaa badiinsaa guututti irratti aggaamame irraa oolchuuf sochiin qindaa'aan akka sadarkaa biyyaatti akka taasifamu waamicha taasisee jira. Ibsa kana guyyaa kaleessaa adoolessa 12/2026 kan baase yoo ta'u qaamni dhimmi ilaallatu hundi tumsa barbaachisaa ta'e taasisuudhaan gadamsa baddaa waaliyaa Ibex jedhamu kana badii irraa akka oolchinu jedhee jira. Oduun itti aanu paartiin bilxiginnaa marii tibbana koree giddugaleessaa Adaamatti geggeessaa ture irratti magaalota Oromiyaa gurguddoo lamaan Finfinnee fi Dirree Dawaa Oromiyaa jalaa baasuu murteessite jedhamee jira. Paartiin biyya bulchitu bilxiginnaan ajandaawwan marii biyyoolessaaf dhiyeessitu irratti miseensota mana maree kan duraan koree giddugaleessaa jedhamuun beekaman waliin tibbana marii gaggeessuun isaanii beekamee jira. Marii isaan gaggeessaa turaniin wal qabate iccitiin dursee bahuudhaan mormii guddaa hawaasa bal'aa keessatti kaasee ture. Marichi gaggeeffame kan ture Adaamatti waxabajjii 23 hanga 25 bara 2026 miseensonni irratti hirmaatan namoota 300 jedhamee jira. Maricha gaggeessaa kan ture itti aanaa paartii bilxiginnaa Adam Faarati jedhamee jira. BBC marii falmisiisoo miseensota mana maree paartichaatii fi akkasumas aangaa'ota ol aanoo PP gidduutti gaggeeffamaa ture kana irratti miseensa paartichaa marii irratti qooda fudhate irraa odeeffannoo argadhe jedhee jira. Qondaala marii kanarratti hirmaadhe jedhe irraa odeeffannoon BBC'n argadhe jedhe tokkoffaa mariin gaggeeffamaa ture falmisiisoo fi akkaan wal falmisiisaa kan ture jedhee jira. Jalqaba irratti marii biyyoolessaa gaggeeffame irratti paartiin maal yaade kan jedhu dhiyaate jedhee jira. Kanaanis wal qabatee paartichi propoozaal yookaan ijjannoo ofii dhiyeesse jechuudhaan miseensichi dubbate jedhee jira. Itti aansuudhaan propoozaaliin kun bu'uurri isaa ajandaa 8 komishinii marii biyyoolessaa torban tokko dura dhiyeesse irratti kan hundaa'e jechuudhaan BBC natti hime jedhee jira. Itti dabaluunis ajandaawwan ijoo paartii badhaadhinaa walgahii qondaaltota ol'aanoo irratti dhiyaate keessaa inni tokko
seensi heera mootummaa Itoophiyaa amma jiru akka jijjiiramu kan jedhu ta'uu BBCtti hime jedhee jira. Kanaanis wal qabatee seensi heera mootummaa Itoophiyaa amma jiru nuti saboonni sablammoonni fi uummattoonni Itoophiyaa kan jedhudha yookaan jedhuudhaan eegala. Paartiin badhaadhinaa garuu gaaleen kun akka jijjiiramu ijjennoo isaa hooggansa isaatiif dhiyeessee jira jechuudhaan dubbatee jira. Seensi heera mootummaa nuti saboonni sablammoonni fi uummattoonni Itoophiyaa jedhu nuti sabdaneeyyii uummata Itoophiyaa yookaan immoo inya hibra biheeraawii የኢትዮጵያ ህዝብ kan jedhuun akka bakka bu'u dhiyeesse jedhee jira. PP'n seensi heera Itoophiyaa amma jiru hacuuccaa irraa kan ka'uu fi mul'ata waloo waan hin agarsiifnee fi jijjiiramuu qaba jechuudhaan yaada dhiyeesse jedhee jira. Kana jechuun alaabaa takka, amantii takka, saba takka yookaan immoo olaantummaa saba tokko kan mirkaneessuu fi yaadame waan agarsiisudha jechuudha. Kanaan wal qabatee sababni lammaffaan PP'n dhiyeessite eenyummaan keenya sabas sablammis miti nuti lammiidha Itoophiyaawidha jechuudhaan himee jira. Kana jechuun immoo baay'ee waan hin yaadamnee fi eenyummaa namarraa mulquu fi eenyummaa hin jirre namatti uffisuuf yookaan immoo gabaabamatti kan abbaa isaa dhoyfatu ilma abbaa isaa hin beeknedha. Akka fakkeenyatti Oromoodhaan ati Oromoo miti jechuun isa eenyummaa isaa hin beeknee fi abbaa dhalatee fi eessarraa eenyurraa akka dhalate hin beekneen wal qixxeessuuf waan yaadame fakkaata. Ajandaan lammaffaa fi falmisiisoo ture dhimma lafaa ture jechuudhaan qondaalli kun BBCtti kan hime. Kanaanis wal qabatee dhimmi lafaa hammattoo yookaan dahoo heera mootummaa keessaa bahee labsiidhaan haa bulu kan jedhudha yaadni dhiyeessan jedhee jira. Kana jechuun lafti kan mootummaa kan uummataa fi kan dhuunfaa ta'ee heerri akka fooyya'u kan jedhudha. Garuu heerri mootummaa Itoophiyaa keewwanni 40 lafti hunduu qabeenya waloo mootummaatii fi uummataati jechuudhaan tume. Kana jechuun jetti PP'n lafa akka barbaadanitti yeroo barbaadanitti bituu fi gurguruuf rakkisaadha jettee jirti. Waa'een qabeenya lafaa heera mootummaa keessaa bahe jechuun labsii barbaadde yeroo barbaaddetti akka barbaaddetti ni baafta ni fooyyessita jechuudha. Jechuun qondaalli kun yaada kan kenne. Dhimmi kunis baay'ee falmisiisoo ture jedhee jira qondaalli kun. Ajandaan inni sadaffaan PP'n dhiyeessite jedhe naannolee bifa haaraan gurmeessuu kan jedhu. Kanaanis wal qabatee yaadni PP'n dhiyeessite gurmaa'insi naannolee haala amma jiruun osoo hin taane ji'oogiraafii fi haala qubsumaa fi dinagdee irratti hundaa'uudhaan ijaaruudha jechuudhaan yaada fidde jedhee jira. Kanaanis wal qabatee gurmaa'insi naannolee Itoophiyaa heera amma jiru keessatti akka eerametti qubsuma afaanii fi eenyummaa bu'uura godhachuudhaan kan taasifame yoo ta'u PP'n immoo kana dhabamsiisuuf yaada dhiyeessite jedhee jira. Kunis haalli naannolee amma jiru tokkummaa Itoophiyaatiif yaaddoodha. Kanaaf naannoleen jijjiiramuudhaan gurmaa'inni bifa haaraan akka dhiyaatu yaada dhiyeessite jedhee jira PP'n. Itti dabaluunis qondaalli kun yaadni kun mirga heera mootummaa ofiin of bulchuu saboota fi sablammootaa sarba. Kana jechuun anatu si beeka na jalatti buli yaada jedhu of keessaa qaba jechuudhaan mormiin irratti gaggeeffame jedhee jira. Mirga ofiin of bulchuu fi hanga fottoqqiitti kan jedhu keewwanni 39 haa haqamu yaada jedhu dhiyaate jedhee jira. Kanaanis wal qabatee PP'n uummata biyyattiitiif anatu isinii beeka anatu isin bulcha yaada jedhuun keewwata 39 104 fi keewwata 105 kanneen akka fooyya'an yookaan immoo akka haqaman yaada dhiyeessite jedhamee jira PP'n. Keewwanni 39 immoo mormii cimaa uumee ture jechuudhaan qondaalli kun BBCtti himee jira. Ajandaan inni afraffaan PP'n mariif dhiyeessite jedhame magaalaa Finfinneetti fi magaalaa Dirree Dawaa Oromiyaa jalaa baasuu naannoo taasisuu kan jedhu jedhamee jira. Kanaan wal qabatee qabxiileen hedduun ka'uudhaan irratti mari'atamaa turus magaalaan Finfinneetti fi magaalaan Dirree Dawaa Oromiyaa jalaa bahuudhaan naannoo ta'anii akka ijaaraman mormiin guddaan turus mariin bal'aan irratti gaggeeffame jedhamee jira. Haala kanaan marii PP'n Adaamaatti guyyoota 3 gaggeessaa turte BBC'n odeeffannoo qondaala marii irratti hirmaate irraa argadhe jechuudhaan dhiyeessee jira. Oduun itti aanu paarlaamaan hojii isaa fixatee boqonnarra jira. Guyyaa boruutti garuu walgahii hatantamaa waamamee jira. Walgahii hatantamaa waamamuun kun maaliif kan jedhus gaafii ta'ee jira. Paarlaamaan hojii isaa xumuree adda bahee jira. Hojii isaa xumuree erga adda bahee torbaanitti walgahiidhaaf waamamee jira. Maaltu uumame jechuudhaan hedduun gaafii kaasaa jiru.
Oduun inni itti aanu lammiileen Itoophiyaa mana hidhaa Saawuditti dararamaa turan hedduun isaanii dhiifame godhameef gara biyyaa deebi'aa jiru. Har'as lammiileen Itoophiyaa 1971 mootummaan Saawudii dhiifama godheef gara biyyaa deebi'uun beekamee jira. Oduun itti aanu labsiin taaksii haaraan bahee jira. Labsiin taaksii haaraan bahe kunis waggaa 10 duubatti deebi'uudhaan daldaltoota irratti qorannoo fi sakattaa herreegaa ni taasifama jedhamee jira. Sakattaan ni taasifame nageen takka osoo muramin haftee yoo argamte adabbii birrii 100,000 adabsiifti jedhamee jira. Oduun itti aanu lolli loltoota mootummaatiif waraana bilisummaa Oromoo gidduutti zoonilee Oromiyaa garaagaraa keessatti gaggeeffamaa jiru akkuma itti fufetti jira. Lola zoonilee garaagaraa keessatti loltoota mootummaa waliin gaggeessaa jiru irratti waraanni bilisummaa Oromoo miidhaa guddaa kan qaamatii fi kan lubbuu loltoota mootummaa PP irratti dhaqqabsiisuun injifannoo argataa jiraachuu beeksisee jira. Hedduu addunyaa kanarraa godaansuun hedduu madeessuun hedduus booji'uun akkasumas meeshaalee waraanaa hedduus irraa hiikkatuun mooraalee waraanaa mootummaa hedduus to'atuu fi hojiin ala taasisuun injifannoo gurguddaa argataa jira jechuudha waraanni bilisummaa Oromoo beeksisee jira. Haaluma kanaan waraanni bilisummaa Oromoo zoonii baha Oromiyaa Harargee lixaa aanaa Hancaaritti guyyaa tokko dura jechuun adoolessa 11 2026 lola loltoota PP waliin gaggeessee ture irratti miidhaa guddaa kan qaamatii fi kan lubbuu loltoota PP irratti dhaqqabsiisuun meeshaalee waraanaa hedduus irraa hiikkatuun injifannoo argadhe jedhee jira. Aanaa Hancaara Araddaa 10 bakka jedhamutti loltoota PP bakkuma qunsuba isiitti itti dhaquudhaan adeellaa irratti raawwatee loltoota PP 19 battalumatti addunyaa kanarraa godaansisee 4 immoo booji'uun kan hafte immoo qunsuba isii keessaa baasuudhaan baqachiisuun bittinneessee jira jechuudhaan waraanni bilisummaa Oromoo kan beeksise yoo ta'u meeshaalee waraanaa hedduus irraa hiikkatuun injifannoo irratti argadhe jedhee jira. Haaluma wal fakkaatuun achuma baha Oromiyaa Harargee lixaa aanaa Habrottis guyyaa kaleessa adoolessa 12 2026 haleellaa humnoota mootummaa irratti raawwatuun miidhaa guddaa irratti dhaqqabsiisu waraanni bilisummaa Oromoo beeksisee jira. Harargee lixaa aanaa Habroo Araddaa Weenii Guddoo jedhamutti humnoota mootummaa maqaa sakattaa waraana bilisummaa Oromoo jechuudhaan bobbaatee hawaasa irratti dararaa raawwataa turte irratti hadhee hidhuudhaan haleellaa irratti raawwateen hedduu addunyaa kanarraa godaansee hedduu madeessuun kaan immoo iddoo irraa dhuftetti deebisuudhaan yookaan baqachiisuun injifannoo irratti argadhe jedhee jira waraanni bilisummaa Oromoo. Lola ture irratti waraanni bilisummaa Oromoo 4 battalumatti addunyaa kanarraa godaansee 7 madeesse 1 fayyaatti harkaan qabe jedhee jira. Akkasumas akaamaa 4 irraa hiikkadhe jedhee jira. Waraanni bilisummaa Oromoo har'as haaluma wal fakkaatuun Oromiyaa bakkoota garaagaraatti loltoota PP waliin lola gaggeessuu beeksisee jira. Lola gaggeessee irratti miidhaa qaamatti fi kan lubbuu loltoota PP irratti dhaqqabsiisuun meeshaalee irraa hiikkatuun injifannoo argadhe jedhee jira. Guutuu isaa yeroo itti aanutti qabannee kan dhufnu ta'a. Amma mootummaatii bakkoota lolli itti gaggeeffame kanaan wal qabatee wanti jedhame jiraachuu baatus mootummaaleen humna guddaa Oromiyaa bakkoota garaagaraatti bobbaasuun oopereeshinii gaggeessaa jira jedhamee jira. Hunda caalaa immoo kibba lixa Oromiyaa godina Iluu Abbaa Booritti humni guddaan bobbaafamuun gabaafamee jira. Gama biraatti immoo waraanni bilisummaa Oromoo iddoo to'atee fi waraana mootummaa irraa qulqulleesse irratti hawaasa waliin marii gaggeessaa jiru cimsee itti fufuu beeksisee jira. Oromiyaa bakkoota garaagaraatti hawaasa bakkoota inni to'atee jiru wajjin marii kan taasisee fi marii heegeree Oromiyaa jedhu irratti hawaasa waliin marii bal'aa gaggeessuu kan beeksise waraanni bilisummaa Oromoo marii hawaasa waliin gaggeessaa ture irrattis hawaasni hubannoo isaa cimsachuu waraanni bilisummaa Oromoo beeksisee jira. Erga mariin bal'aan gaggeeffamee fi hubannoo gahaa argatanii booda dargaggoonni hedduun qabsoo hidhannoo filatuudhaan gara qabsoo hidhannootti makaman jechuudhaan waraanni bilisummaa Oromoo beeksisee jira. Kabajamoota fi jaalatamtoota hordoftoota keenya oduun ammaaf qabanne kan hanga ammaa kana guutuu oduu wajjin si wajjin kan ture ani Bariisoo Ganamooti. Hanga yeroo itti aanutti deebinee wal agarrutti nageenyi Rabbi isiniif haa baay'atu. Nagatti nu turaa hawwii kennaa nagatti nu turaa.